Nagaan isiniif haa ta'u saba Waaqayyoo biyya alaa biyya keessaa fagoof dhiyoo kan jirtanii ani obboleessa keessan Qannoon jedhama. Guyyaa irraa kana dhimma kitaaba kanaa irratti ergaa xiqqoo isinii dabarsuudhaafin fuula keessan duratti argame. Kitaabni ibiddaa fi soogidda dubbii Waaqayyoo jedhu kuni kan nama Waaqayyoo Raajii Oofkalaa Ejjetaatiin barreeffame. Kunoo yeroo ammaa kana eebbifamee maxxanfamee ba'ee eebbaa fi dhiyaachuutti jira. Yeroo dhiyootti eebbisaa gaggeeffama jechuudha. Kitaabni kuni kitaaba baay'ee minyaa'aa akka dammaa waa'ee ibiddummaa fi soogiddummaa dubbii Waaqayyoo haala kan nama barsiisudha. Icciitiiwwan Waaqayyoof dubbii Waaqayyoo itti ibiddatti fakkeeffaman macaafa qulqulluu keessaa akkasumas gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isin soogidda biyya lafaati kan jedhe waa'ee soogiddaa waa'ee ibiddaa icciitiiwwan gurguddaa macaafa qulqulluu keessa jiran irratti barsiisa gadi fagoo barsiisa guddaa qabatee dhiyaatee jira jechuudha. Kitaaba kana kanaaf guyyaa eebbaa koreen eebbaa qopheessaa jiranitti namni qaamaan argamuu danda'u akka qaamaan argamu bakka eebbaa isaan beeksisanitti qaamaan argamuu kan hin dandeenye immoo biyya inni jiru kitaabicha barbaadee bitatee akka dubbisu dhaamuuf hin barbaadaa jechuudha. Sababni isaa ergaa yerooti dubbiin kun kitaabni kun jechuudha. Ergaa yeroo ammaa kanatti baay'ee barbaachisaa ta'ee haafa hundumaa kan gubuu okkosii balfaa gubee kan balleessu waldaa Waaqayyoo kan qulleessu akkuma kanallee dheedhiiwwan kan bilcheessu abidda akka ta'e abiddi kun immoo abidda mana keenyaatti fayyadamnu tun taane abidda dubbii Waaqayyoo jechuudha. Akkuma kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isin soogidda biyya lafaati jedhe soogidda jedhamne waa'ee soogiddaan beeknu yoo ta'e garuu ergichi kan keenya ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf eenyummaa ofii keenyaa baruudhaa fi waa'ee soogiddaa sirriitti hubachuutu nurra jira. Soogiddi maal akka ta'e hubachuudhaaf immoo kitaaba kana keessatti namni Waaqayyoo amma Hafuurri Qulqulluun isaaf ibse nu barreessee waan jiruufi adamsitanii duukaa buutanii akka bittan akka dubbistan akkuma sila jedhe qaamaan argamuu kan dandeessan immoo eebba isaa irratti akka argamtan asumaan dhaamsa koo isinii dhaamuun barbaada. Akkasumallee nama Waaqayyoo Raajii Oofkalaa Ejjetaatiin baga Waaqayyoo kanaan isin ga'ee baga gammaddanii Waaqayyoo galata guddaa fudhatu ittiin jechuun barbaada. Kana qofaa immoo otoo hin taane gara fuula duraattis waa guddaadha kan isinirraa eegnu. Kana qofaa otoo hin taane ergaa gugurdaa mul'ata gugurdaa koomentaatarii gugurdaa isinirraa eenna. Kanaaf itti nuu jabaadhaa dhiiga kana gadhiiftanii kanaan booda deebi'anii wal gadhiisuun hin jiru. Gooftaan isin haa jabeessu jedhee dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Akkam jirtu hundumti keessan biyya alaas biyya keessaas teessanii miidiyaa kana kan daawwachaa jirtan nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jecha ani maqaan koo Bayyanee Muratuun jedhama. Har'a kan gara miidiyaa kanaatti dhufee fi kitaaba mata dureen isaa ibiddaaf soogidda dubbii Waaqayyoo jedhu kana Raajii Oofkalaa Ejjetaan kan barreeffame eebba kitaaba kanaa qophii eebba kitaaba kanaatiif jecha gara miidiyaa kanaatti dhufee isin beeksisuuf dhufe jechuudha. Innis kan inni eebbifamu eebila 6 bara 2016 yeroo ta'u bakki itti argama keenya magaalaa Shaggar kutaa Malkaa Noonnoo waldaa Galata Waaqayyoo Addunyaalessaatti yeroo ta'u ganama keessaa sa'a 2 kaasee yeroo ta'u hundumti keessan warri qaamaan argamuu dandeessan argamtanii kitaaba kana bitattanii kitaaba kanarraa akka fayyadamtan. Kitaabni kun dubbii barootaa ergaa dhalootaa waan baay'ee kan of keessaa qabu dubbii sagalee Waaqayyoo jajjabaadhaan kan barreeffamee fi akkasumas ogeessota baay'eedhaan kan gulaalame waan ta'eef irratti argamtanii akka eebba kitaaba kanarratti argamtanii hirmaattuu sagantaa kanaa taatan jechuun barbaada. Eebbifamaa. Waaqayyo isin eebbisu. Nagaan isiniif haa ta'u. Ani maqaan koo hojjettuu Wangeelaa Asteer Waaqjiraan jedhama. Kan inni fuula keessan duratti argameef waa'ee macaafa ibiddaa fi soogidda dubbii Waaqayyoo jedhu kana dubbii Waaqayyoo soogiddaaf baay'ee soogiddummaan isaa nama hundumaaf kan ta'u dubbiin Waaqayyoo kun namni dubbii Waaqayyoo kana of keessaa qabu soogidda biyya lafaati. Dubbii Waaqayyoo akka jedhutti soogidda biyya lafaa gaafa jedhamu immoo soogiddi mana nama hundumaatti kan barbaachisuudha. Hiyyeessaaf sooressaaf kan barbaachisuudha. Nyaati tokkollee soogidda malee mi'aawu akka hin dandeenye namni dubbii Waaqayyoo soogidda isa ta'e kana of keessaa qabu immoo iddoo hundumaatti soogiddummaan isaa baay'ee barbaachisaa kan ta'e dhaloonni kan barbaadan dhaloonni kan simatan dhalootaafis kan ta'e waa'ee isa kanaa ibsuuf macaafni kun baay'ee bareedaadha. Dubbii Waaqayyoo dhugaatti kan ibsu gadi fageenyaan bal'inaan kan ibsu dhaloonni dubbii Waaqayyoo kana biyya jiranitti lafa jiranitti dubbii Waaqayyoo
bara kana keessa Waaqayyoo nuuf laatee nama Waaqayyo nuuf kennee macaafa kana barreessanii nuuf fidan kana Waaqayyo isin haa eebbisuttiin jecha namoonni hundumtuu macaafa kana bittanii akka dubbifattan barri kun baratti soogiddii fi dubbiin Waaqayyo inni ibidda ta'e biyya hundumaa qabachuun irra jiru ukkaamamee jiru waan ta'eef bara kana keessa dubbii Waaqayyoo kana ifa kana bakkeetti kan baasan dhalootaaf isa dhaloota jalaa dhokate haalli baraa isa dhosse haalli qilleensaa isa dhosse yeroo wangeelli dhokatee jiru kana keessa ifi kun akka mul'atuuf soogiddi kun akka mul'atuuf dhaloonni soogidda kana of keessaa qabaatanii balbala cufamaan illee akka isaanii banamuuf dubbisanii dhugaa dubbii Waaqayyoo bira ga'anii ifa dhugaa dubbii Waaqayyoo argachuu akka danda'aniif Waaqayyo kan nuuf qopheesse kana namni hundumtuu akka itti fayyadamtaniif dhaamsa koo isinii dabarsaa galatoomaa isin haa eebbisu. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessanii bakka jirtan haala keessa jirtan hundumaa keessatti isiniif haa baay'atu. Ani obboleessa keessan Taamiraat Girmaan jedhama. Akkuma beekamu dhimmin karaa kanaan akkana ba'ee fi dhimma kitaaba kanaa waa xiqqoo ishee dubbachuuf. Akkuma beekamu ibiddaa fi soogidda dubbii Waaqayyoo inni jedhu karaalee garaagaraatiin karaa adda addaatiin yeroo ammaa kana karaa miidiyaa kalaa garaagaraatiin beeksifamaa jira. Kanaaf isatti dabaleenis waan xiqqoo dubbachuuf akkana ba'e Waaqayyo bara keessan haa eebbisu jecha ibiddaa fi soogidda dubbii Waaqayyoo kan jedhu kitaabni raajii of kalaatiin kan barreeffame eebbaaf dhiyaatee guyyoonni muraasni hafaniiru. Kanaaf keessumattuu ibiddaa fi soogidda dubbii Waaqayyoo kan jedhu kennaa Waaqayyo nama kanatti kennee karaa garaagaraatiin keessa isaanii kaa'ee dhalootaaf immoo kennaa qaalii guddaa dhalootaaf gumaachuudhaaf akkana baaniiru. Guyyaan eebbasaas yeroo dhiyootti waan eebbifamuu fi biyya garaagaraarra kan jirtan iddoo garaagaraarra kan jirtan kitaaba kana bitattanii toora isinii danda'ameen kitaaba kana qabdanii akkasiin dubbistan abdii guddaan qaba. Kanaaf guutumaan guututti ibiddaa fi soogidda dubbii Waaqayyoo kitaabni jedhu waa hedduu icciitii hedduu of keessatti hammatee keessumattuu waa'ee sagalee Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo wal fakkeessee ibsa guddaa baay'ee keessumattuu dargaggoota harmoolii abbootii kitaaba barsiisudha waan ta'eef isa kana iddoo garaagaraatti kan argamtan bitattaniitti akka fayyadamtan isiniin jedha. Guyyaan eebbasaatis eebila gaafa 2016 jechuudha. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Hundumti keessanuu kitaaba kana immoo bitattanii waan dubbistaniif Waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jedha. Eebbifamaa. Ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtan biyya jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu. Baay'ee isin jaalannaa ulfaadhaa eebbaaf ta'a. Nagaan Waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Kan hojjetaa wangeelaa Bultii Raggaan jedhama. Guyyaa har'aa kana fuula keessan duratti kanan dhiyaadheef gara keessan kanan dhufeef afeerraa guddaa isin afeeruudhaa fi akkuma beekamu eebba kitaabaa soogiddaaf ibidda dubbii Waaqayyoo jedhu raajii of kalaa ejjetaa fa'iin kan barreeffame ebila gaafa ja'a ebila ja'a waldaa kiristiyaanaa Galataa Waaqayyoo addunyaalessaa naannoo Shawaa Meedaatti argamtu keessatti kan eebbifamudha. Kanaaf namni hundumtuu eebba kitaaba kanaa irratti akka argamtan jaalala Waaqayyootiin afeerraa isinii goona. Kitaabni kun kan inni of keessatti qabatu sagalee Waaqayyoo kan of keessatti qabatudha. Kitaabni kun ergaa dhalootaati. Nama Waaqayyoo nuu kaaseen kan barraa'edha. Kanaaf namni hundumtuu eebba kitaaba kanaa irratti argamee guyyaa gaafa kanaa hirmaattuu eebba kanaa akka taatan jaalala Waaqayyootiin isin afeerraa. Shaaloom eebbifama. Shalom akkam jirtu nagaa keessanii nagaan Waaqayyo hunduma keessanii fi haa baay'atu. Ani maqaan koo Booranaa Maammoon jedhama. Asuma kanan jiraadhu naannoo Shawaa Meedaa Gabreeliidha. Ergaa gabaabduu xiqqoo tokko wanta isinii dabarsu tokkotu jira. Innis kitaaba baay'ee bareedaa abiddaaf soogiddaa dubbii Waaqayyoo kan jedhu raajii of kalaa ejjetaadhaan kan barraa'e waldaa Galata Waaqayyoo asuma Gabreelii poolis dhaabaa bukkeerraan kan ta'edha. Macaafni inni isaan barreessan kun dubbii Waaqayyoodhaan ergaa guddaa kan qabu hafuura Waaqayyoodhaan kan barreeffame yoo ta'u gaafa eebila 6/8/2016 kana waan eebbifamu amantoonni keenya irratti argamtanii ergaa kana furachuudhaaf yaada kana furachuudhaaf hirmaattuu kitaaba kana akka taataniif asumaan ergaan isinii dabarsuun barbaada. Irraa hafuun hin danda'amu koottaattiin eebbifamaa. Galatooma.